Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan jaallattan Waaqayyos keessan jaallatu ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana qophii keenya keessatti kan waliin ilaallu samoona kana kaleessa irraa jalqabee fuula sooshaal miidiyaa irra kan deddeebi'aa jiru haadha manaa isaa kan ajjeesee namni tokko gochaa gara jabummaa gochaa hammeenyaa bineensa irratti wanta raawwatamuudhaaf hin qabne haadha manaa isaa irratti qaama isaa kan taate irratti gochaa akkanaa raawwachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namoonni garuu safuudha jedhanii wantoota akkanaa safeeffatanii ajaa'ibsiifatanii bira darbu iccitiin wanta kana maalidha kan jedhu mee guyyaa har'aa kana waliin ilaalla jechuudha. Mata duree kanarratti jechuudha mucaan kun maal godhee haadha manaa isaa jechuudha erga ajjeesee booda obboleessa isheedhaaf bilbilee koottaati reeffa keessan fudhadhaa jedhee bilbilee itti hime jechuudha. Baay'ee waan nama rifachiisudha. Baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Namni isin amma suura isaa argitan kun jechuudha barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati Tamaam jedhama. Leelcharadha jechuudha. Nama iddoo guddaa qabudha. Nama beekumsa guddaa qabudha. Barsiisaan yuunivarsiitii jechuun egaa leelchara jechuun hundumaa olitti waa hedduu nama beekuu danda'udha. Waa hedduu qoratee nama gorsuu danda'udha jechuudha. Yeroo baay'ee garuu namoota gurguddoo jedhaman namoota beekamoo jedhan irraati wanti akkanaa ni mul'ata jechuudha. Ajjeesurra darbee gochaan gara jabummaa kun jechuudha bilbilaa wanti inni maatii isheetti hime kun baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha. Maatii keessaa gadda yoomillee hin dagatamne gadda yoomillee hin baane lapheen isaanii akka cabu onneen isaanii akka cabu kan taasisu gara jabummaa hamaadha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane yeroo darbee weellisaan Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa baay'ee jaalatu sababa shakkii irraa kan ka'e nama biraa waliin walitti dhufeenya hunda jechuudhaan haadha manaasaa ajjeesee jira. Namni suura irratti argitan kunis immoo dabalataan jechuudha ji'ootaan darban eenyuma kana jechuudha haadha manaasaa wal dhabanii turanii sababa wal dhabdeetiin walitti haaranii manaa baatee jaarsa biyyaa taa'ee walitti isaan araarsee ji'oota sadiitiin booda jechuudha haadha manaasaa kanarratti tarkaanfii gara jabummaa fudhachuudhaan ajjeesee mana fincaanii keessatti erga gatee booda jechuudha namoonni gaafisa gaafatan gadaama deemte jechuudhaan sobaatiin namoota gowwoomsaa akka ture isaan booda irratti beekamee to'annoo seeraa jala akka oolee fuula sooshaal miidiyaa irratti daddarbaa ture jechuudha. Baay'ee gochaa gara jabummaa raawwatamaa jirudha jechuudha. Gochoonni raawwatamaa jiran kun gochaa gara jabummaa gochaa nama tokkorraa hin eeggamne waan nama hojii daabiloos hojii seexanaa wanta hojjetamaa jirudha. Kanaafuu Waaqayyoon wanta akkanaarraa nu haa baraaru. Sabni keenya egaa kana wal qabatee wanti nani jechuu barbaadu haadha manaa jechuun haadha manaa jechuun obboleettiidha. Haadha manaa jechuun waa hunda ofiiti jechuudha qaama ofiiti haadha manaa ofii irratti tarkaanfii gara jabummaa akkanaa fudhachuun gonkumaa hin barbaachisu. Seerri biyya keenya haati manaa fi abbaan manaa wal dhabdee gidduu isaanii jiru yoo mariidhaan taa'ee furuu fi dadhabillee yoo walitti araarsuullee dadhabe jechuudha. Jarreen kun dhiibbaa akka walirraan hin geenye waan walirraatii qaban addaan fudhatanii jaalalaan akka addaan bahan seerri baheetu jira jechuudha. Hin danda'amne taanaan humnaa ol ta'eera taanaan wajjin jiraachuun hin danda'amu yoo ta'e yaallamee furmaan hin argamne yoo ta'e dhala namaa ajjeesuu dhala namaa irratti tarkaanfii gara jabummaa kana fudhachuurra maatiin ishee barbaada obbolaan ishee barbaada boru jiruu fi jireenya keessatti karaa addaatiin nama kana deebitee gargaaruu dandeessi waan ta'eef dubartii jechuun haadhaadha dubartii jechuun obboleettidha. Kanaafiyyuu gochaa gara jabummaa akkanaa kana irratti raawwachuurra gara maatiitti deebisanii galchuun irra filatamaadha. Kanaafuu as keessatti dhaamsan isinii dhaamu yoo jiraate jechuudha warreen gaa'ela raawwattanis warri gaa'ela raawwachuudhaaf jirtanis dursuma keessatti jechuudha haadha manaa ofii jechuun kabajamtuudha jechuudha. Haadha manaatiin malee hin miidhagu jireenyi manni hin ho'u. Kanaafuu haati manaa qaama waan ta'eef rakkoo yoo jiraate wal dhabdee jiru yookiin immoo garaagarummaa yaadaa jiru
karaaqi tasirrite mariidhaan jaalalaan mari'achuudhaan ol danda'uudhaan obsaatiin furuutu barbaachisaadha malee tarkaanfii akka kanaa walirratti fudhachuun gonkumayyuu kan hin barbaachisnee fi waaqayyos kan hin jaalanne wanta jibbamu keessaati abboommi waaqayyo isa jalqabaa keessaa hin ajjeesin waan jedhuuf gochaa gara jirummaa akkanaa kana raawwachuun hin barbaachisu namni kamiyyuu gochaa kana balaaleffachuu danda'utu irra jiraataan jedha. Kanaan wal qabatee macaafni qulqulluun maal jedha waa'ee ajjeechaa kanaan wal qabatee kan jedhu waa xiqqoo ishii ilaallaa. Ajjeechaa yoom jalqabe akkamitti jalqabe waa'ee ajjeechaa fi gochaa gara jirummaa kanaa keessatti afurri hamaan yookiin afurri diinaa hammam harkaa akka inni qabu daqiiqaa muraasaaf ni ilaalla jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 4 irraa kaatanii gaafa dubbistan Addaamii fi Hewaan ijoollee lama akka qaban Qaayilii fi Abeel kan jedhaman akka isaan qaban lafa kaayetu jira jechuudha. Qaayil dursee kan dhalatee fi lakkuudha kan inni dhalatee dubara takka wajjin akka dhalate Abeelis immoo ittaansee dubara tokko wajjin lakkuu akka isaan dhalatan lafa kaayee jira jechuudha macaafa kanarratti. Dubartiin Qaayil wajjin dhalatte baay'ee bareeddu simboo qabeettiidha. Kana immoo Abeel wajjin dhalatte immoo simboo baay'ee hin qabdu hin bareeddu jechuudha. Kanarraa kan ka'e bara sanitti namni biyya lafaarra uumamni biyya lafaarra jiran isaan qofa waan ta'eef gaabichaa yookiin gaa'ela akka itti fufuu fi gaafa yaadu kadhannaa godheen kennaa waaqayyo irraa argateen yaada kadhannaa isaa keessatti isaa eefeetiin wal jala dabarsee walitti heerumsiisee iddi sanyii namaa akka itti fufu taasisuudhaaf raawwatee jedha. Abbootiin keenyas gaafa nu barsiisan macaafa seenaa keessattis kan dubbatamu isa kanadha. Kanarraa kan ka'e kan Abeel wajjin dhalatte Qaayilii kan Qaayil wajjin hin dhalatte immoo Abeeliif akka kennamtu ta'ee kana keessatti garuu Qaayil waa kana hin fudhanne jechuudha. Garaan isaa hin fudhanne bareedduu kan koo namaaf fokkistuu namaa kan anaaf taasisuun gonkumaa hin danda'amu. Ana wajjin dhalatte kan kiyyadha waan ta'eef iyyuu fuudhuun qaba jedhee ni morme jedha. Egaa ani wanta waaqayyoon naa ibse raawwadheera. Kana caala immoo waaqayyoon waan kana akka sirriitti isin ibsuu danda'uuf aarsaa dhiyeessati waaqayyoon kadhadhaa iccitiisaa waaqayyo isiniif haa ibsu jedhee abbaan isaanii Addaam isaan lamaan itti gaafa dubbatu isaanis aarsaa dhiyeessuudhaa fi fuula waaqayyoo dhaabbatanii jedhu. Qaayil qonnaan bulaa waan ta'eef midhaan isaa irraatii callaa isaa gara manaatti galfatee girdii isaa aarsaa dhiyeessuudhaaf ba'e. Sila waaqayyoon gabbu'ee nyaatuun fudhatu maal godha? Kanaafuu yoon kana dhiyeesses rakkoon qabu jechuudhaan giddeellashiidhaan waan sana dhiyeessaa jechuudha. Abeel immoo lapheen isaa nama gaariidha. Gaarummaa laphee isaa keessa jirurraa kan ka'e waaqayyoon gaariidha waan gaarii jaallata. Kanaafuu oolotan qabu kana keessaati waan gaarii kan fuula namaatti toltu dhiyeessuun qaba. Kan fuula namaatti tolu waaqayyotti isin tola jedhee aarsaa kana dhiyeessa jechuudha. Kanarraa kan ka'e qajeelina laphee isaa fi raawwii hojii isaa ilaalee waaqayyoon aarsaa Abeel inni fudhatee fi kan Qaayil immoo hin tolfatee jedha. Yeroo kana Qaayil ni aare jedha. Waaqayyos Qaayiliin akkana jedhe. Qaayil maaliif aarte? Fuulli kee maaf jijjiirrame? Maaliif aartii bobaataa? Waan gaarii otoo ni raawwatta ta'ee waan gaarii siif raawwatama. Garuu yoo ati waan hamaa yaaddu waan hamaa gaafa gootu cubbuun balbala kee dura ribeessi eeggataa jedhee waaqayyoon gaafa itti dubbatu inumaatuyyuu Qaayil dabarsee ni aare. Aarii kanarraa kan ka'e inaaffaa keessa galee obboleessa isaa koodee isaa kan wajjin dhalatan Abeelin ajjeesuudhaaf ba'ee jedha. Koodee isaa obboleessa isaa wajjin dhalatan kana irratti hamaa yaaduu jalqabe jedha. Maal gochuun qaba jedhee gaafa yaadu keessa isaatti gaafa dhiphatu maal akka isa gochuu danda'u gaafa dhabu jechuudha. Osoo inni kana yaadee yaadanuu fi naasa'aa deemu diinaa hojii gaarii kan ta'e Daabiloositti dhufe jedha. Addaamii fi Hewaan Eden Gannat keessaa kan baase gidiraa kan isaan irraan qaqqabsiisaa ture afurri hamaan suni gara Qaayilitti dhufe jedha. Gaafa nuti waan hamaa yaadnu gaafa nuti waan qajeelaa hin taane yaadnu kan nutti dhiyaatu waaqayyo osoo hin ta'in kan nutti dhiyaatu ergamaa waaqayyo osoo hin ta'in hafuura hamaa Daabiloos seexanadha jechuudha. Kanarraa kan ka'e yaada garaa kee natti himi maal taate maaliif aarta jedhee nama fakkaatee itti dhiyaate. Kanarraa kan ka'e yaada jiru hundumaa itti hime. Obboleessi kiyyaa kennaan isaa fudhatamee waan gaariin isaaf kennameera. Waaqayyos aarsaa isaas fudhateera naannaa fudhachuu didee. Kanaaf maal gochuun haawwaye jedhee iccitii garaa isaa kana gaafa itti himu tokkummaarree maaltu si dhibbisa salphaadha. Obboleessa kee kana hin ajjeestu erga ajjeestee booda immoo waan hawwite kana waan dhabde kana fudhachuu dandeessaa jedheen. Ilaala yaadni kun yaada ammeenyaati jechuudha. Namoonni baay'een obboleessa isaaniis haa ta'u haadha manaa isaaniis haa ta'u qaama isaaniis haa ta'u qaama biraas haa ta'u gaafa ajjeesan wayii irratti kan isaan ajjeesan. Waan sana waan dhabaniif yookiin waan barbaadan waan dhabaniif kan ajjeesanii waan barbaadan sana immoo ajjeesanii sin argatan. Hin argamu jechuudha. Ajjeechadhaan miti waan barbaadamu kan argamu jechuudha. Jaalalaanidha. Walitti dhufeenya tokkummaadhaan laphee gaariidhaan wannatiidhaan malee wanta akkanaa gonkumaan argamu jechuudha. Kanaafuu fudhachuu dandeessa inni du'eera taanaan maaltu jalaa fudhata obboleessa kan biraan qabdu miti ree jedhaan.
eeyyin hin qabu. Kanaafiyyuu ajjeesaa jechuun maal jechuudha jedhan akkamitti namni nama ajjeesa jedhee gaafata. Ajjeechaan kanaan dura hin turre hin baramne waan ta'e. Gaafa inni akkana jedhuun hafuurri kan biraa seexanni kan biraa quraa fakkaatee ni dhufa jechuudha. Gara seexana isa wajjiniin dhaabbatee haasaa jiru sanatti gaafa dhufu inni immoo dhagaa fuudhee seexana quraa fakkaatee dhufe sanarratti dhagaa gaafa lafaan dha'u quraan sun akka waan guuteetti ciiste jechuudha. Quraa osoo hin ta'in fakkeenya quraatiin kan dhufte seexanni suni jechuudha. Ajjeechaa jechuun edaa isa kanaa jedhee inni shimaarree kun salphaadha jedhee obboleessa isaa Abeeliin waamee asheeta erga nyaatanii quufanii taphachaa oolanii booda kottu bishaan dhugna jedhanii erga walii galanii bishaan dhuguudhaaf fuudhee gara lagaa bu'ee ofiisaa jalqaba gad jedhee ni dhuge. Abeel hojii gaarummaa waan qabuuf waan miidhaan gaggeessine lapheen isaa ammeenya waan hin qabneef homaan irratti raawwatu jedhee waan yaadeef dursee gadi jedhee bishaan isaa dhuge. Amma immoo dabaree kan ka'etti ciisiti kottu dhugan immoo bineensa sirraan eega jedhee gaafa inni Abeel gad jedhee bishaan dhugu dhagaadhaan dha'ee obboleessa isaa ajjeesedha. Kanaan boodadha jechuudha Waaqayyoon itti gadde jechuudha Qaayilitti. Gaafa itti gaddu Qaayilii obboleessi kee Abeelii isa jira jennaan ani tiksee obboleessa kiyyaati jedhaan. Erga hin tiksitu ta'ee maaliif obboleessa kee ajjeesta ree? Dhiigni obboleessa keetii lafaanatti iyyaa jira. Kanaafiyyuu lafa irratti dhiiga obboleessa keetii dhangalaastee kanarraatii ni ari'atamta jooraa taata. Lafti kun immoo biqila siif hin baastu midhaan siif hin baaftu. Kanaafiyyuu biyya kana keessaa baatee jooraa taatee jiraatta. Namni si argee hundumtiyyuu jooraa siin jedha jedhee gaafa Waaqayyoon murtii kana itti dabarsee itti kennu Qaayilii deebisee Waaqayyoon murtiin natti kenname adabbiin natti kenname kun humna kiyyaa fi dandeettii kiyyaa olidha. Maaliif dandeettii kiyyaa ol wanna ta'e waan akkanaa natti kennita. Kanaafuu biyya lafaarratti jooraa ta'e biqila ni facaase naaf hin biqilu erga ta'e kanaafuu namni na argee hundumtuus na ajjeesa jechuudha ree jedhee gaafa inni gaafatu kun gonkumaa hin danda'amu. Namni si arge akka si ajjeesneef immoo milkita sitti hin godha. Namni Qaayiliin argee rukutees haa ta'u waan barbaade irratti raawwatee ajjeese maalidha jedheen abaaramaa ta'a. Abaaramaa ta'a. Atis immoo abaaramaadha obboleessa kee waan ajjeesteef. Kanaafiyyuu gonkumayyuu Qaayiliin namni tokko rukutee yoo ajjeese gatii isaa isinirraan barbaada jedhee Waaqayyoon mallattoo itti godha jedha. Maaliif kana godhe isinitti fakkaata? Namni kun lubbuu baaseera. Gatii lubbuu isaa itti gaafatama. Namni biraa immoo Qaayiliin osoo ajjeese nama santu waa'ee Qaayiliif itti gaafatama waan ta'eef dursee Waaqayyoon Qaayil irratti akka namni cubbuu hin hojjenne mastanqaqaa yookiin immoo of eeggannoo taasise jechuudha. Har'as egaa namni nama ajjeesu jooraa ta'ee jiraata. Hirriba gaarii hin qabu, boqonnaa hin qabu, lafa dhaquu hin qabu jechuudha. Lafa dhaqxu hin qabdu jedheen Waaqayyo Qaayiliin jechuudha. Kanaafuu boqonnaa hin qabu. Lafti inni dhaqu yoo jiraate mana hidhaa keessadha jechuudha. Umurii isaa achitti dabarsa malee. Kanaaf haala akkanaatiin waan akkanaa raawwachuun gonkumayyuu sammuu ilma namaa keessaa bahuu qaba. Kun hojii daabiloos, hojii diinaati jechuudha. Diinatu namni akka wal ajjeesu taasisa. Yeroo tokko tokko murteessuun gaarii miti jechuudha. Namaaf kadhannaa gochuudha jechuudha. Namaaf kadhannaa gochuudha. Haati manaa fi abbaan manaa waliif isaaniis wal jaallachuutu irra jiraata. Haadha manaa fi abbaa manaa jechuun qaama tokkodha. Waaqayyoyyuu jalqabuma irraa kaastanii gaafa dubbistan jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2:18 irraa kaasnee gaafa dubbisnu namni kophaa isaa jiraachuun gaarii miti. Kanaafiyyuu gargaartuu ni uumnaaf jechuudhaan Sillaaseen uumaan keenya Addaami kophaa akka hin taaneef Sillaaseen maal godheef Hewaan hin uumeef. Haadha manaa jechuun qaama ofii jechuudha. Foon ishee foon koorraa, lafeen ishee lafee koorraa waan ta'eef kanaaf nama haa jedhamtu, nama haa jedhamtu jedhee Hewaan haa jedhamtu jedhee Waaqayyo irraatii kennaa argate sanitti gammadee Addaam maal godhe ni kabaje ni fudhate ofitti jechuudha. Kanaafuu haadha manaa ofii jechuun kabaja guddaadha, ulfina guddaadha, simboo ofiiti, obboleettii ofiiti, haadha ofiiti. Kanaaf haadha manaa ofiidhaaf kadhachuudha. Rakkoon akkasii wal dhabdeen gaafa uumamu diinni irra bulee gara hin taanetti akka ishiin deemtu hammeenya akka hin yaaddu gochuu danda'a. Hafuurri hamaan keessa ishii seene sun jireenya gaa'ilaa diiguudhaaf adeemsa jireenyaa keessatti namatti ergamu suni cabsuudhaaf kan fudhamuu danda'u ajjeechaadhaan osoo hin taane kadhannaadhaan jaalalaan waan sanirraa sossobaadhaan wal deebisuudhaan malee furmaanni argamuu hin danda'u waan ta'eefiyyuu egaa namni ammamillee yoo aare tarkaanfii du'aa fudhachuun irra hin jiraatu. Tarkaanfiin du'aa dhala namaa irratti miti bineensa irratti yoo hin murtaa'u waan ta'eefiyyuu kanaafuu waan akkanarraa of eeguun barbaachisaadha. Kanaaf jiruu fi jireenya gaa'ilaa keessatti qormaanni baay'een jiraachuu danda'a. Waliif amanamuu dhabuun jiraachuu danda'a. Jaalalli dhabamuu danda'a. Wal kabajuu dhabamuu danda'a. Walii galtee karaa adda addaatiin yaadni biraa qaamni sadaffaan gidduu isaanii galee
jiruuf jireenya isaanii jeequu danda'a. Hafuurri hamaan qaama sadaffaa ta'ee jiruuf jireenya isaanii keessatti akka isaan walii galanii gammachuudhaan jaalalaan jiraanne gochuu danda'a waan ta'eef kanammoo hambisuudhaaf kadhannaadhaan jabaachuun soomiidhaan jabaachuun waliif kadhachuudhaan jaalalaan wal jaalachuudhaan kan furamuun irra jiraatu malee haala gara jabummaa kanaatiin gocha akkanaa fudhachuudhaan furmaan hin argamu waan ta'eef iyyuu kanaafuu dhalli namaa kamiyyuu gocha akka kanaa balaaleffachuun irra jiraata. Keessumattuu gochaa gara jabummaa engadda raawwatame kana jechuudha leelcharri barsiisaan yuunivarsiitii Jimmaa jechuudha tamaamu kun jechuudha kan ajjiis irra darbee obboleessa isheetti bilbilee kottu reeffa kee fudhadhu gaafa jedhuun baay'ee ulfaata jechuudha ishee irra darbee maatiin isheellee sammuu isaanii keessaa gochaan kun akka hin baane gara jabummaadhaan wanti raawwatame kun seenaa bara baraa ta'ee sammuu isaanii keessatti akka taa'u waan taasisuuf gochaa akkanarraa gonkumayyuu fagaachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Waaqayyo gooftaan hafuura hamaa ka'ee karaa adda addaatiin kochoo baasuudhaan jiruuf jireenya namaa keessa galee karaa biraatiin karaa nageenyatiin karaa maatiitti deebi'uudhaan immoo karaa jaalala dhabuutii walii galtee dhabuudhaan namni akka wal ajjeesu namni akka walirratti haaru namni akka waa namaa yaadu gaarummaa irraa akka fagaatu mootummaa waaqayyoo akka dhabu diinni kan taasisu kana waaqayyoon waadaa abboota keenyaaf galeef jedhee humna hafuura hamaa kana nurraa haa cabsu biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Egaatiin obboleessi keenya kun dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee dhaba jechuudha. Namni nama ajjeesu jooraa ta'ee jiraata sammuun isaa boqonnaan qabu rafee hirriban qabu dhiiga namaati waan ta'eef namni harki dhiiga namaa irra jiru dhiigni namaa sun gara waaqayyootti iyyaa. Waaqayyo immoo dhiiga namaa miti jechuudha imimmaan namaatiif iyyuu deebisaa. Saba Israa'eliin imimmaan Raahel dhagaheeti saba Israa'eliin Gibxi keessaa kan inni baase jechuudha. Kanaafuu imimmaan namaa ni dhagaa waaqayyoon dhiiga dhangala'uu dhiiga namaa miti jechuudha. Rakkachuu ilmaan isaatiin barbaadu waaqayyoon. Kanaafiyyuu namni kun jechuudha kan duute kun boqonnaa bara baraa argachuu dandeessi. Namni kun garuu dhugaa dubbachuudhaaf egaa waaqayyo biraa miratii dhiifama argachuudhaaf ni ulfaata. Lubbuu waaqayyo ofii isaatii uume tolchee uume yeroo isaatti immoo gaafa barbaade fudhatu har'a tarkaanfii gara jabummaadhaan dhala namaa irratti gocha akkana raawwachuun waaqayyo biratti nama gaafachiisa jechuudha. Abboommi isaa keessaa hin ajjeesin jedhee kaawwamee jira waan ta'eef iyyuu akka seera Museetti yoo ilaaltan namni nama ajjeesin ajjeefama jedhee murtaa'eetu ture jechuudha. Yeroo sanitti namni akkuma ammaa kana gara jabummaadhaan maal gochaa ture nama ajjeesaa ture jechuudha. Tarkaanfiin gaafa irratti fudhatamu mana hidhaatti gaafa darbatamu homaa itti fakkaachuu didee gara jabummaadhaan gaafa inni nama ajjeesu Museen bakka aaree namni nama ajjeese ajjeefamuu qaba jedhee akka isaan sodaatanii wal ajjeesuu dhiisaniif jecha murtee kana murteessee ture jechuudha. Amma garuu seerri sun hin jiru. Namni amma yoo nama ajjeese maal rakkoo qaba nan hidhama malee jedha achii booda nan gala nan jiraadhaa jedha waa'ee lubbuu isaadhaaf garuu hin yaadu jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee lubbuu ofiitiif yaaduun barbaachisaadha. Nama ajjeesutu miidhama malee namni duu hin miidhamu. Qulqulloonni waa'ee amantaa isaaniidhaaf waa'ee dhugaadhaaf jecha mootota harkatti of dabarsanii ibiddaaf of kennanii du'aniiru garuu kennaa argataniiru amantaa isaaniidhaaf kan isaan du'an. Waaqayyoon dhiiga namaa lafatti hin gatu dafqa namaa lafatti hin gatu imimmaan namaa lafatti hin gatu waan ta'eef iyyuu waaqa nama irraanfatu miti waaqa nama dagatu miti uumama isaa hundumayyuu ni ilaala ni madaala ni arga ni murteessaaf waan ta'eef iyyuu murteen kun egaa murtoo waaqayyooti murtoo namaa miti. Namni yoo namatti murteesse namarraa kaasuu danda'a. Waaqayyo immoo hammeenya nuti hojjennu yakka nuti raawwannu murtee nutti murteeffa eenyumtillee gidduu galee daangeessuu hin danda'u waan ta'eef iyyuu waaqayyo wajjin wal lolanii immoo jiraachuun gonkumaa hin danda'amu. Kanaaf waaqayyo gooftaan gochaa gara jabummaa akkanaa biyya keenya keessaa saba keenya keessaa obbolaa keenya keessaa hafuura hamaa jalqabarraa jalqabee Qaayil fi Abeel gidduutti gochaa ammeenyaa akkanaa uume arras immoo itti fufiinsa darbaa darbuudhaan gochaa gara jabummaa kana namni akka raawwatu taasisu waaqayyoon nurraa haa hidhu biyya keenya nagaa nuuf haa godhu tasgabbii nuuf haa uumu jaalala abbaa manaa fi haadha manaa jaalala obbolummaa jaalala maatii waaqayyo nuuf haa baay'isu. Waaqayyo gooftaan hunduma keessan faanaa ta'u hundumti keessan walii keessaniif maatii keessanii obboleessa keessanii abbaa manaa keessanii haadha manaa keessaniif fira keessan lammii keessan alagaadhaaf illee diina keessanillee maaf hin taane walii kadhachuun waan gaarii walii hawwuutu barbaachisa malee waan hamaa akka kanaa du'a walii hawwuun gaarii miti. Waaqayyoon hunduma keenya gochaa hamaa akka kanaa gara jabummaa akka kanarraa nu haa baraaru biyya keenya nagaa nuuf haa godhu jaalala nuuf haa baay'isu. Waaqayyoon hunduma keenya faanaa ta'u.